Seenaa Afrikaa keessatti Itoophiyaaf kabaja guddaa kan kennisiisu biyya osoo koloniin hin bitamiin turte ta'uu isheeti. Biyyi kun kabajaa fi eenyummaa ishee eegsifattee akka turtu kan taasise immoo lammiilee ishee jaalala biyyaaf jecha meeshaa gahaa fi nyaata gahaallee osoo hin qabatin lubbuu isaaniitiifis osoo hagas mara hin yaadin diina fuuldura dhaabbachaa turanidha. Yeroo biyyoonni lixaa addunyaa keessumaa Awurooppaan akka foon sangaa ayyaanaaf qalameetti qooddachuuf waliin morkan Itoophiyaa garuu yaaluu malee akka garaa isaaniitti harka isaanii jala galchuu hin dandeenye. Uummanni Afrikaa kolonii jala ture galellee akka fincilu atis ni dandeessaaf fakkeenya taateetti turte. Lammiileen biyyoota Afrikaa waggaa dheeraafis ta'e gabaabaaf kolonii jala turan bara 1888 lafa Itoophiyaa irratti uummanni adiin uummata gurraachaan injifatamuu dhaga'anii mataa ol hin qabannes jiru jechuun hin danda'amu. Koloneeffataan sodaa keessa hin galles akkasuma. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii. Injifannoon uummanni gurraachi fakkeenya godhatuu fi hamma har'aatti illee ittiin boonu kun immoo ciminaa fi gootummaa lammiilee biyyattiitiin akka argame seenaan ragaa baha. Gootonni Oromoo waraanicha hoogganuu irraa kaasee hamma loltummaan hirmaachuutti gahee isaanii bahataa turan ammoo hamma shoora isaanii seenaan eenyummaa isaanii waliin kaasuu baatus olaanaa ture. Isaan keessaa har'aaf guyyaa injifannoo fi yaadannoo wareegamtoota dirree waraanaa Adwaatti wareegaman itti yaadatamuuf jiru sababeeffachuun goota umrii isaa guutuu biyya isaaf jiraate isin yaadachiifna. Gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Goonni Oromoo kun qondaaltota olaanoo bara mooticha Minilik keessaa isa tokkos jedhama. Akkasumas Beejaroond jedhamuun mooticha yeroo sanaan muudameete ture. Bara 1887 immoo to'ataa meeshaalee waraanaa gurguddoo ta'uun muudamus danda'etti ture. Bara 1888tti waraanaaf gara Adwaatti duuluun hojii boonsaa hojjechuun deebi'uu danda'etti jira. Gootichi kun maqaan guutuu goota kanaa Baalchaa Safoo jedhama. Abbaan Nabsoon ammoo maqaa farda isaati. Lola Adwaa kanarratti hoogganaa waraanaa kan ture Fiitaawuraa Gabayyoon wayita du'anitti goonni kun bakka isaanii bu'uun itti gaafatamummaa isaa haalaan bahuu danda'etti jira. Gocha isaa kanas dinqisiifachuudhaan Gabayyoo Biimoot Tatakkaa Baalchaa Madfaa Galaabaach Bichaa Labichaa jechuun walaleeffameefii ture. Gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Dajjaazmaach Baalchaa Safoo Shawaa Kibba Lixaa Anaatolee keessatti dhalate. Goota Oromoo tuqamuun isa jibbisiisu weerara Xaaliyaanii isa jalqabaa Adwaa irratti Minilik lammaffaa waliinii fi isa lammataa Hayila Sillaasee waliin ammoo Maaca'u akkasumas diddaa fincila waggaa 5 irrattis nama sodaa tokko malee lammiif dursa laatee hiriireedha. Dirreewwan waraana lamaaniitu hiriyootaa fi namoota jaalatu dhabus biyya isaa garuu gabrummaaf nama dabarsee laachuu hin barbaanne ture. Abbaan Nabsoo Giiftii Zawdituun muudamee bulchaa Sidaamaa osoo ta'ee jiru Raastafariin bara 1916 Awurooppaa deemee biyyootii garaagaraa erga daawwatee deebi'een booda guddinaa fi qaroomina arge Itoophiyaatti haala itti galee hojiirra ooluu mariisisuuf abbootii taayitaa yeroo sanaa hunda Finfinneetti waameeti ture. Baalchaan garuu hin dhufuudhaan dide. Dhumarra garuu xalayaa Zawdituun Guraandhala 3 bara 1920 barreessiteen hatattamaan Finfinneetti akka argamuuf waamichi darbeefii ture. Baalchaan sanaan dura garuu waggoota 4 guutuuf Finfinnee osoo hin ejjetiin dabarsuun Guraandhala 16 bara 19